Nagaan Waaqayyoo kan Abbaa, kan Ilma isaa, kan Hafuura Qulqulluu hunda keessaniif haa baay'atu. Jaallatamtootaaf kabajamtoota saba Waaqayyoo akkam jirtu? Egaa akkuma beekamu ani obboleessa keessan Raajii of kalaa ejjetaan jedhama. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos karaa hundumaa nu gargaaree lafa onaaf duwwaa keessatti dhagaa gargaarsaa nuu ta'ee nama guyyaa har'aa nu taasisee jira. Gooftaa keenya isa guyyaa har'aa kana nuu kenneef maqaa isaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa har'aa haajaa cimaa tokko qabadheen dhufee jira. Dhimmi kunis dhimma Waaqayyo jaallatu yookaan immoo waan Waaqayyo akka nuun goonuuf nurraa barbaadu keessaa isa jalqabaati jedhee namana. Gara waan sanaatti utuu naqin garuu dura dubbii Waaqayyoo keessaan iddoo kana dubbisaa xiqsii lamaan sadan tokko argan dubbisee booda gara waan yaadee sanaa dhaqaa. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 19 lakkoofsa 17 irra kan jiru isin dubbisaa maqaa Gooftaa Yesuusiin akkas jedha. Namni hiyyeessaaf garaa laafuu akka waan Waaqayyoof liqeessuuti. Waaqayyos gatii isaa isaaf hin deebisaa jedha. Namni hiyyeessaaf garaa laafuu akka waan Waaqayyoof liqeessuuti. Waaqayyos gatii isaa isaaf hin deebisa jedha. Dubbiin kun dubbii baay'ee guddaadha. Dubbii baay'ee cimaadha. Dubbii salphaa miti. Waan callisnee ilaallu miti dubbiin kun. Namni hiyyeessaaf garaa laafuu akka waan Waaqayyoof liqeessuuti. Waaqayyo immoo gatii isaa isaaf hin deebisa. Yeroo tokko tokko hiyyeessaaf kennuun akka waan salphaa ta'etti yeroo yaadan waan baay'ee jira. Hiyyeessaaf kennuun waan salphaa miti. Hiyyeessaaf kennuun waan guddaadha. Hiyyeessa gargaaruun akka nama baankii Waaqayyoo keessa waa kaawwateeti. Waaqayyoof akka nama liqeessuuti. Maaliif yoo jettan Waaqayyo nama hiyyeessaaf kennu, nama hiyyeessa gargaaruu hin gargaaraa, hin kennaa fi wajjin ta'a waan ta'eef. Wajjin ta'a waan ta'eef. Ammas macaafuma fakkeenyaa boqonnaa 28 lakkoofsa 27 irra kan jiru dubbisaa akka jedha. Nama hiyyeessaaf kennutti homtuun irratu, nama achi ilaalee hiyyeessa bira darbu garuu guddaa hin abaarama jedha. Nama hiyyeessaaf kennutti homtuun irratu, nama achi ilaalee hiyyeessa bira darbu, namni achi ilaalee hiyyeessa bira darbu garuu hin abaarama, abaaramaadha jedha. Achi ilaalanii namoonni hiyyeessa bira darban yeroo hundumaa abaaramoodha jedha. Abaaramoodha jedha. Egaa waa malee dubbii kanan dubbifne waan dubbadheef hin qabaa, waan an dubbiseefanis qabaa. Fakkeenyuma 21:13 irraas waa'ee makanaasaa nama hiyyeessaaf kennutti homtuun irratu kan jedhu suni isaa macaafa fakkeenyaa 28-27 irra kan jiru ergaa guddaa of keessaa akka qabu amanamaadha. Macaafa fakkeenyaa 21:13 irraa immoo akkasidha. Nama hiyyeessa rakkate gargaarsaaf iyyuuf inni dhaga'uu didu yommuu inni ofii rakkatee gargaarsaaf iyyummoo hin dhaga'amuuf jedha. Hiyyeessa rakkatee gargaarsaaf iyyu namni hin dhageenye, namni dhaga'uu fi didu yeroo inni ofiisaaf rakkatee iyyus isaaf hin dhaga'amu. Waaqayyo warra gargaarsaaf rakkatanii iyyan namoota dhaga'aniif hin gargaara, ofiisaatiif gargaara. Ganaman gargaara, galgalan gargaara, yeroo hundumaa guyyaa halkan gargaara. Namoonni fuula Waaqayyoo miindaa guddaa kaawwatan, warra birrii guddaa baasanii nama nyaachisan miti, warra tajaajila bara dheeraa tajaajilan miti, warra waldaa kiristaanaa akka yeroo dheeraa turan miti, warra waldaa masiin ijaareedhan miti. Ani raajii Waaqayyooti, ani paastorii Waaqayyooti, ani luba Waaqayyooti, ani kokwaariidha, faarfataa Waaqayyooti. Warra jedhantu mootummaa Waaqayyoo kanaatiif qophaa'oo miti, galaa kaawwatan miti. Galaa warri kaawwatan warra hiyyeessaaf garaa laafan, rakkataa isaanii warra gargaaran isaaniidha. Gooftaan keenya guyyaa isa dhumaatti illee jedha yeroo dubbatu, guyyaa isa dhumaatti warra karaa bitaasaa jiraniin beela'een ture beela nan baafne, dheebodheen ture dheebuu nan baafne
Daareen ture natti hin uwwifne, qullaa koon ta'ee wayyaa natti hin uwwisne, mana hidhaan ture nan gaafanne, argaa koo duraa badaa iddoo isa isiniif qophaa'e gara gaannamitti sokkaan isaaniin jedhe. Kana jechuun warra hiyyeessota hin gargaarreef, warra iyya hiyyeessotaa hin dhageenyetti firdiin akka faradamu wangeelli dubbata. Warra karaa mirgaa isaa jedhanii immoo beela'een ture beela na baaftaniittu, daareen ture natti uwwiftaniittu, qullaa koon ture wayyaa natti uwwiftaniittu, mana hidhaan ture na gaafattaniittu. Isaaniin jedha, isaan immoo eessatti arginee si gargaarre yaa gooftaa jedhaniin iyyuu rakkataa obboloota keessaniif kan gootan anaaf gootan inni isaaniin jedha. Obboleettii ko, obboleessa ko, yaa nama na dhagaa jirtu, inni hollaa keetii rakkatee biddeen dhabee boo'u sun alkallattiidhaan Waaqayyo gooftaa maccaati. Isaaf laatte taanaan guyyaa firdiitti naa laattee dheesii farada Yesuus. Akka nama Waaqayyoof liqeesseetiidha. Macaafni fakkeenyaa boqonnaan 19:17 irraa namni hiyyeessa gargaaru akka waan Waaqayyoof liqeesseeti jedha. Gooftaan isin haa eebbisu. Kana caalaa waan hin dubbadhu hin qabu. Egaa guyyaa irraa waan inni dubbii kanaan gara fuula keessaniitti dhufee fi jira. Kanaan dura waan akkasiitiin fuula keessan dhufee beeku har'a waan haaraadha. Nama gargaaramuun irra jiru haadha keenya tokkotu jira. Haati keenya kun wangeela dhugaa kana fudhatanii biyya kana keessatti yeroo meeqaaf meeqa adabamaa, garafamaa, miidhamaa, jibbamaa, tuffatamaa turanii. Amma immoo umuriin isaanii dulloomee, umuriin isaanii nama guddummaarra dhufee ofii hin danda'ani. Akkuma kana mucaa isaan qaban illee jalaatii du'aan boqotee jira. Isaan yeroo darbee manni jireenyaa isaanii isaan irratti jigee nama guddaa, nama ulfinaati, nama akkasumaanii miti. Mana namaa keessa nama jirudha. Namni kun amma ammaa rakkina mana ga'u kee dhaabbatanii Yesuus Kiristoos waan godheef qaba. Anaaf Yesuus Kiristoos dhugaadha. Natti hin balleessine Yesuus jedhanii dubbatu. Baay'ee garaa kona nyaata. Biyya dukkanaa kana keessatti wangeela nama lafa qabsiisedha. Nama wangeelaaf gatiif aarsaa guddaa kaffaleedha. Sababa wangeela kanaaf namoonni isaan qaban, obboloonni isaan biyyoota adda addaa keessaa qaban gatanii kan dhiisan. Gatamanii wangeelaaf qomoo lammiirraa warra adda ba'e. Haadha keenya maanguddoo waggaa 70 oliiti nama kana irratti manni wayii jigee jira. Hamma humna kootii hojjedhee, amma humna kootiis gargaaree manni kun xiqqoo ishee lafaa ol ka'eera. Garuu amma humna koo gararraa waan natti ta'ee fi akkasiin na gargaartan hin barbaada. Adaraa keessan yoo xinnaate birri guddaadha kan inni nu gaafachuu danda'u. Teessummarra gatta'an illee hin jiru. Namoonni deeggarsa kana na gargaartanii hojjechuu barbaadan dhugumaa Waaqayyoof liqeessuu namoonni barbaadanii nama hundaaf hin maxxansuanii, nama hundaafis onlaayinii irra hin kaa'u hin barbaachisu. Namoonni garuu deeggarsa kana bukkee dhaabattan mana sanas wanta ittiin goon hundumaa waraabee karaa keessaa isiniif nan erga. Garuu gargaarsa deemee nama gargaaruu miti. Namuma Waaqayyo na ajaje duwwaan gargaara. Ani beektuu hojii wangeelaan hojjedhaa, waldaarra kan hojjedhu. Ani waanuma Waaqayyo na agarsiise qofan hojjedha malee deemee nama gargaaruu miti. Kanaaf haadha keenya kanaa yoo dhuguma isinitti dhaga'ame wayaadhaa namoonni beektan beektuu, nama abbaa manaa hin qabne, mucaa isaan qaban illee jalaa kan boqote, jaartiin kun waggaa 70 ol danda'anii hojjetanii baay'ee nama kabajaate wangeela baatanii nama yeroo hundumaa deemanii dhugaa ba'anidha. Kanaaf adaraa keessan fedha keessan yoo ta'e haadha keenya kana bukkee dhaabbannee hojii wangeelaa yookaan bal'isuu wangeelaa kana haa hojjennu. Namoonni kana gootanis waan harki kee mirgaan kenne harki kee bitaan hin beekin waan jedhuuf kana godhan jedhee isin hin maxxansu. Garuu isiniif karaa keessaa waan hojjetamu guutummaa isaa viidiyoo isiniifan ergaa. Wangeelli keenya harki kee mirgaa yoo kenne inni bitaan hin beekin jedha. Gatii keessan lafa duwwaa irratti akkasii fudhattan hin barbaadu. Gatiin keessan mirga hoolichaatti isinii kennamutu irra jiraata. Waan kanaa dhiyeenyaan hojiirra waan hin jiruuf adaraa keessan nu bukkee dhaabbadhaa. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin adaraa kana isinitti kenneera. Gurri kana dhageessan hin tuffatinaa. Waan qabdaniin nu bukkee dhaabbadhaa. Waan qabdaniin nu bukkee dhaabbadhaa. Abbaan dandeessanii teessuma bituu hin danda'attan teessumaan illee nu bukkee dhaabbadhaa. Namni lafa hin taa'u ijoollee. Namni siree malee hin jiraatu ijoollee. Utuu siree irra ciisin maanguddoon lafa ciisuu hin danda'an.
Akkuma kanallee namni ibsaa malee hin jiraatu. Har'a shiboo ibsaan tokko mana tokko keessa dhaggaamuuf birrii meeqa akka fixu isin iyyuu beektu. Ammaaf qorqorroon isaa ol ka'eera. Ammaaf jalli isaa dhoobameera. Biyyoodhaan jechuudha. Amma nu gargaaree namoonni biraas gargaaranii anis amma humna koo dhaabbadhee sadarkaa kana dhageenyeerra. Garuu ammaaf garuu rakkoo ulfaataan waan jiruuf adaraa keessan. Anis fuula Waaqayyootti isinis fuula Waaqayyootti gaafa tokko akka illee yaanetti ittiin firdii argachuun akka nuu ta'utti gara dhugaa kanaatti akkasiin dhuftan jaalala Waaqayyoon isinii dhiyeesseera. Gajjennee Waaqayyoon kadhanna. Gooftaan koo isin haa eebbisu kun hojii Waaqayyooti. Hangafa du'aa ka'uu gooftaa keenyaa mootii nagaa arjaa garraa mi'ati guddaadha. Yeroo itti dubbattu dadhabaa jireenya namaatu haara'a wallaalaatu beekaa ta'a. Waa'ee haadha keenya kanaaf ishee wangeela kee qabattee gatamte. Ishee wangeela keef jettee qomoof lammii firarraa adda baate. Ishee wangeela keef jettee dhiifamte. Ishee gargaarsa hin qabne mucaa ishee biraa abbaa manaa ishee biraa gargaarsa ishee hin qabne kana gara haadha keenyaa kanaa waa'ee haadha keenyaa kanaa dhimma haadha keenyaa kanaaf gara keetti bu'aa jirra. Balbala bantii waaqaa bantee gargaaruun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Namoota gooftaa lapheen isaanii cabee haadha keenya kana bukkee dhaabachuudhaaf yeroo hundumaa qophii kan ta'an yaadni garaa isaanii isaan kan eeyyame maqaa Waaqayyo Waaqa jiraatan kan eebbifaman haa ta'an. Karaa hundumaa eebbifaman. Kaabarraa kibbarraa baharraa lixarraa haa eebbifaman. Maqaa Yesuus Kiristoosiin eebbi akka yaa'aa galaanaa maqaa gooftaan isaan irratti haa dhangala'u. Balballi haaraan isaaniif haa banamu. Dukkanni isaanii ifa guyyaatti geeddaramu. Maqaa Yesuusiin laphee nama hundumaatti bu'i. Itti dubbadhu. Haaris. Gooftaa isin kadhadhaa. Ofitti hir'isanii warra godhan kana. Abidda hafuura qulqulluu kee isaan haa haaressu. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa maccaatiin. Ameen. Namoonni deeggaruuf fedha qabdan lakkoofsa bilbilaa kanarratti karaa waasaappiin himoodhaan na dubbisaa. Duwwaa 9 10 11 19 88 Duwwaa 9 10 11 19 88 Waaqayyo isin haa eebbisu ulfaadhaa. Barri keessan guyyaan keessan haa eebbifamu.